Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee guyyaa qulqullina hojii marsaa lammaffaa hojiiwwan qulqullina milkeessuuf hojjetaman irratti mari'achuu fi qaamolee qulqullina hojiitiif gumaacha olaanaa taasisaniif beekamtii fi badhaasa kenneera. Guyyaan qulqullina hojii kun mata duree qulqullinaan hojjechuun mul'ata yuunivarsiitichaaf ga'ee koonaan bahadha jedhuun kabajame. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee Dr. Darajjee Ingidaa sagantichi hojjettoota waggaa dheeraaf yuunivarsiiticha keessatti hojjechaa turan yaadachuu fi kanneen hojii bara barnootaa 2014 keessatti ga'ee olaanaa ba'an jajjabeessuuf kan qophaa'e ta'uu ibsaniiru. Kaayyoon isaa jalqabaa fi warra hojii irra jiran kana waggaa 10 warra wajjin hojjetanii fi jaraaf beekumsa kennuudha. Waggaa 10 kan wajjin turan. Lammaffaan immoo hojii caalaa qulqullinaan warra hojjetaniif immoo jaraaf beeksuma kennuudhaan kan darbe irra immoo warri gara biraanis jiraan ilaalanii waggaa dhufuu fi waan cimaadhaaf akka jabaataniif gochuudhaaf jechuudha. Milkaa'ina dhaabbata tokkoof ga'een hojjettootni qaban olaanaadha kan jedhan Dr. Darajjeen kanumarraa ka'uun yuunivarsiitichi hojjettoota gumaacha olaanaa taasisaniif sirna beekamtii kennuu cimsee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Warri hojjetan kuni warri barreen gaddaa kennameef kuni warra gara biraatiif fakkeenya ta'u karaa gara biraatiin immoo jarris immoo hojjechuun koo naa beekameera jedhanii boruufis jajjabaatanii hojjetu jechuudha. Kanaadhaaf karaa lamaanii warri hojjetanii jabeessanii hojjetu warri gara biraan immoo jarrarraa ilaalanii yoon hojii gaarii hojjedhe naan beekama namni gara biraanis hojii koo naaf ilaala waan jedhanuu fi kanaadhaaf iyyuu karaa lamaatiin jara gargaara jennee yaada qabna. Mumni beekamtii fi badhaasni kennameef kunneen hojii caalmaaf kan isaan kakaasu ta'uu dubbataniiru. የተሰማኝ ነገር እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው. Badhaafamuu kootti baay'ee gammadeera. Kun ammoo hojii koo gara fuula duraa irratti akkan jabaadhe hojjedhu na taasisa. Sirni badhaasaa qophaa'uun isaa hojjettoonni biroos akka kaka'umsa argatan taasisa. Hojjettoonni hundi jabaatee yoo hojjete dhaabbatichi galma isaa milkeessuu danda'a. አሁን እኔን ያዩኝ ጓደኞቼ ሞቲቭ ሆነው hiriyoonni koo amma na ilaaluun hojiif kaka'umsa horatu, hojii akka jabaattee hojjettu taasisa. Miirri wal dorgommii uumamuun hojiin bu'aa buusuu hojjetamuu danda'a. Ani sadarkaa kana irra ga'ee badhaafamuu kootti gammadeera. Dhaabbanni koo beekamtii waan naaf kenneef anis wanta narraa eegamu hojjechuuf qophiidha.